Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduu ammee fi oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuun itti booharaan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Itti booharaa akkasumas biiftuu Oroon keessan laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. ሰላም በሚመለከት በቀደም ወር ሳይሞላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ28 ሺህ በላይ ታቦት ውጭ ወጥቶ አድሮ በሰላም ተመልሷል። 28 ሺህ ታቦት ሚሊየንስ ከኋላ አስከትሎ ማለት ነው። akkuma viidiyoo gabaabduu tana irraa argitanitti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi nagaa rakkoon nageenya hin jiru jedha. Human Rights Watch immoo ibsa baase lakki dubbiin akkasii miti. Itoophiyaa keessa rakkoo nageenyaa jiraachuu dhugaa jirtu qorannoodhaan mirkaneesse jedha. Ibsa walfaallaa kana guutuu odeeffannoo isaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin mootummaan humna guddaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuun duula sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuu cimsee itti fufuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoollee faallaa kanaatiin humnoota mootummaan sakattaa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaasu irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisaa jira. Har'as bakkoota garaagaratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isin biraan gaha. Oduu biyya alaatiin Iraanii fi Ameerikaan marii araaraa Omaan keessatti jalqabanii jiru. Gama biraatiin immoo Ameerikaan lammiileen isiitii fi kan biyyoota biroo Iraan keessaa hatantaman akka ba'an ajaja dabarsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Human Rights Watch wal dhabdee fi wal waraansa biyyattii keessatti itti fufee hordofe walabummaa lammiilee Itoophiyaa balaaf saaxilame jechuudhaan ibsee jira. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmatu Human Rights Watch qorannoo bara 2025 gaggeesseen Itoophiyaa keessatti wal dhabdee fi walitti bu'iinsa itti fufe hordofe walabummaan lammiileetii fi akkasumas miidiyaa hawaasaa siviilii akkaan laaffatu ibsee jira. Human Rights Watch Itoophiyaa keessa naannolee garaagaraa keessatti mootummaa fi hidhattoota gidduutti lolatti deemaa jira. Waraanatu jira. Lola biyyattii keessatti deemuun lubbuun namoota nagaa hedduu badaa jira jedha. Mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo muummichi ministeera Itoophiyaa hoo maal jedha? Mee akka itti aanu kanatti waliin halaallu. ሰላም በሚመለከት በቀደም ወር ሳይሞላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ28 ሺህ በላይ ታቦት ውጭ ወጥቶ አድሮ በሰላም ተመልሷል። 28 ሺህ ታቦት ሚሊየንስ ከኋላ አስከትሎ ማለት ነው። አዲስ አበባ እኮ አይደለም፣ በድፍን ኢትዮጵያ በቀደም ገና በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው እንዳያችሁት ነጭ ለብሶ ነጭ መስሎ አክብሯል በየቦታው። መስቀል እንደዚህ ሆኖ እሬቻ እንደዚህ ሆኖ ባለፉት 6 ወራት ዘመን መለወጫን ብዙ አለን ብለን ብንተው መስቀል፣ እሬቻ፣ ገናና ጥምቀት አይነት የወል ባህል የማህበረሰብ ባህል የሚከበርበት ውጭ የሚከበርበት ባህል በድፍን አፍሪካ የለም። ይሄ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ በዓል አክብሮ አንዳንዱም አድሮ እየተመለሰ ለአንድ ሰዓት ምርጫ ሲሆን ሰላም እንዴት ይጠፋል? Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti muummichi ministeera Itoophiyaa keessatti nagaatu jira jedha. Kunis kan mirkanaa'uun torbaanota dura taabotoonni 28,000 uummata miliyoonaan lakkaa'aman hiriirsanii nagaan bahanii galanii jiru. Ayyaanni gannaa nagaan kabajamee jira. Ximqata, irreecha fi akkasumas ayyaanni bara haaraas nagaan kabajamee jira. Kana irratti namoota miliyoonaan lakkaa'amantu hirmaate. Rakkoon nageenyaa tokkollee hin mudanne jechuudhaan ibsa. Akkasumas sababa rakkoo nageenyaatiin filannoo gaggeessuun hin danda'amu. Kun osoo jiru immoo filannoo gaggeessuu akkamitti dadhabna jedhaa jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa ibsa kana baasee guyyaa lamaan booda Human Rights Watch haala nageenya Itoophiyaa keessa jiru wal qabsiisee ibsa baasee jira. Ibsi Human Rights Watch baase immoo faallaa ibsa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediiti. Kunooti. Human Rights Watch gabaasa isaa World Report bara 2026 roobii dheengaddaa gurraandhala 4 2026 baaseen bara 2025 keessa naannolee Itoophiyaa hedduu keessatti walitti dhabdee fi akkasumas wal waraansi hammaatee
itti fufuu hordofee rakkoon nageenyaa cimaan biyyattii mudatuu fi mirga lammiilee sarbuu fi akkasumas miidhaa garaagaraa lammiilee irratti dhaqqabsiisuu gabaasee jira. Dhaabbatichi akka ibsetti mootummaan filannoo waliigalaa bara 2018 dura miidiyaa walabaa dhaabbilee hawaasa siviilii fi akkasumas gareewwan mormitootaa irratti uggura duraanuu ture caalatti cimsuun lammiilee nagaa rakkoo nageenyatii fi sarbamiinsa mirga namoomaa wal xaxaa keessatti galche jechuudhaan ibsee jira. Gabaasichi walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti itti fufe akkasumas tasgabbii dhabuu naannoo Tigraay keessatti mul'atu akkasumas hariiroo mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammaataa dhufu akka sababoota ijoo rakkoo kanaatti tarreessee jira. Kana malees adeemsi haqa federaalaa dhaabbachuun dhiibbaan diinagdee fi hawaasummaa cimuun haala jireenya lammiilee daran miidhuu ibsee jira. Naannoo Amaaraa keessatti lolli mootummaa federaalaatii fi hidhattoota faannoo jidduutti bara 2025 guutuu humna guutuun itti fufuu isaa Human Rights Watch beeksisee jira. Walitti bu'iinsi kun yakka waraanaatii fi sarbamiinsa mirga namootaa bal'aa akka of keessaa qabu gabaasichi tarreessuun haleellaa diroon raawwatame keessa kan ji'a muddee keessa kaaba shawaatti haadha ulfaa intala ganna 6 fi akkasumas dargaggeessa tokko ajjeefamuu isaanii akka fakkeenyaatti fudhatee jira. Naannoo Oromiyaa keessattis walitti bu'iinsi guddaan humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa turuu ibsee jira. Wal waraansa guddaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture kanaan wal qabate namoonni nagaa hedduun miidhaan akka irratti dhaqqabe gabaasee jira. Namoonni nagaa hedduun lubbuu dhabu, qabeenyi hedduun manca'uu fi akkasumas saamichi hamaan gaggeeffamaa turuu ibsee jira. Haaluma wal fakkaatu naannoo Somaalee Dawwaalleetti walitti bu'iinsi sabaa fi sablammoota ajjecha hedduu geessisee dhaqqabuu yookaan mudatu gabaasee jira. Akkasumas daangaa Oromiyaatii fi Beenishaangul Gumuz gidduutti namoonni 11,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'an jechuudhaan ibsee jira. Gara biraatiin immoo bara 2025 keessatti bakki dhaabbilee hawaasa siviilii walabaa hedduu dhiphachaa dhufeera. Xiinxaltoonni yookaan aktivistoonni rakkifamuu, sodaachifamuu fi biyya keessaa akka baqatan dirqamuu isaanii gabaasichi ibsee jira. Akkasumas dhaabbileen waldaalee siviilii beekamoo ta'an sababa siyaasatiin hedduun isaanii ugguramuu eeree jira. Miidiyaalee walabaatii fi gaazexeessitoonnis hidhamuu akkasumas fedhii malee sakatta'insa kutaalee oduu taasisuu fi akkasumas butamuun irratti raawwatamee jira. Gama biraatiin immoo qaala'insa jireenyaa gurmaa'insa liqaa fi haara'umsa IMF'n deeggaraman lammiileen Itoophiyaa rakkoo dinagdee hamaa keessa galan jedhee jira. Gama biraatiin maqaa misoomatiin piroojeektii misooma magaalaa bal'aan kan koriidarii Finfinnee dabalatee marii fi beenyaa gahaa malee lammiilee dirqiidhaan buqqisaa jiraachuu fi rakkoolee garaagaraatiif saaxiluu ibsee jira. Kanaan wal qabatee bara 2025 keessa namoonni miliyoona 3.3 biyyattii keessatti buqqa'anii jiru jechuudhaan ibsee jira. Walumaa galatti Itoophiyaa keessa sarbamiinsi mirga namoomaa darbee fi itti fufaa jiraachuu ibsuudhaan adeemsi haqa ce'umsaa dhaabbachuun yaaddoo idil addunyaa Koomishinii Mirgoota Namoomaa Afrikaa fi Mana Maree Mirgoota Namoomaa UN irraa ibsamaa jiru qormaanni Itoophiyaa daran hammaataa dhufeera jechuudhaan akeekeera. Ibsi Human Rights Watch kun rakkoolee guutuu biyyattii keessa jiran guutumaan guututti ibsuu baatus haga tokko tuttuqee jira. Dhugaa jirtu immoo argisiisee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa immoo dhugaa qorannoon mirkanaa'e kana haguuguu yaalee jira. Kun lamaanuu akkuma jirutti ta'e dhugaan jirtu akka guutuu biyyaatti akka uummanni yookaan jiraatan biyya sanii hunduu tokko tokkoon beeku. Biyyattii keessatti humnoonni mootummaa guyyarraa bakkeen namni osoo ittiin ajjeefne hin oolle hin jiru. Rakkoo biyyattiin qabdu haguuguun biyyattiif bu'aa hin qabu. Rakkoo jirtu haguuguun biyyattii tana kuffisuu ta'a. Rakkoo jirtu ifa baasanii irratti mari'atuun fala waliin barbaaduun qaama barbaachisaa ta'e wajjin marii gaggeessuun nageenya biyyattii fiduudhaaf furmaata kan ta'u jedhamee kan amanamaa jirudha. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan humna guddaa bobbaasuun opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoollee humnoota mootummaa maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa balleessuu jedhuun bobbaate irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisaa jira.
Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa maqaa Opereeshinii Waraana Bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun bobbaate irratti tarkaanfii fudhatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabiraatti tarkaanfii humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jechuun beeksisee jira. Guyyaa kaleessa gurraandhala 2026 Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabiraa ganda Leelloo bakka addaa Botoroo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Humnoota addunyaa kanarraa godaanan keessaa 4 humna farra riphee lolaa jechuudhaan kan bobbaafaman yoo ta'u kaadireen tokkollee humnoota kanneen waliin godaanee jedhamee jira. Bakka lolitti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee ture odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Yeroo itti aanutti guutuu odeeffannoo kana qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biyya alaatiin mariin Iraanii fi Ameerikaa eegalamuun gabaafamee jira. Ameerikaa fi Iraan Oomaan keessatti marii kan eegalan ta'uu Aljaaziraan gabaasee jira. Mariin kallattiin kun kan eegale magaalaa guddoo Oomaan Maskaat keessatti ta'uu Aljaaziraa fi maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Gama Ameerikaatti marii kana irratti kan hirmaatan bakka bu'aa addaa Ameerikaa baha giddu galeessaa Steve Witkoff yoo ta'u gama Iraan immoo ministeera dhimma alaa Iraan Said Abbaa Argichidha jedhamanii jiru. Washingtanii fi Teheraan bara darbe ji'a Eblaa keessa Oomaanii fi Xaaliyaanii keessatti mari'achuun isaanii ni yaadatama. Maaltu mari'atamee ture ammoo maaltu mari'atama? Egaa akkuma beeknu waxabajjii darbe keessaa Ameerikaan yeroo Iraanii fi Israa'el wal waraanaa turan guyyaa 12 jechuudha. Kara Israa'el goruudhaan yookiin Israa'el tumsuudhaan Iraaniin wayita haleeltu buufata niwukilaraa Iraan hundumayyuu haleelee barbadeesseera jechaa turte. President Donald Trump as bahee akkas jechaa ture. Amma immoo deebi'anii ajandaan marii isaanii inni ijoon dhimma niwukilaaraati. Dhimma niwukilaraa ta'u malee garuu dhimmoota garaagaraa kan Iraan ittiin sodaatamtu kan Ameerikaan ittiin Iraaniin shakkitu irratti akka mari'atanis kaasaa jiru. Mee hiikaa waa'ee marii kanaa yeroo dhiyoo as jarri kun waliin mari'atanii beeku. Ameerikaa fi Iraan garuu yeroo dheeraadhaaf wal qoccolaa turanii mariin isaanii inni dhumaa yoom ture? Erga waxabajjii darbe ganna darbe biyyoonni lamaan itoo mariirra jiranuu beellamatanii marii marsaa jaaffaa dhimma niwukilaraa irratti beellamatanii mari'achuuf osoo jiranuu Israa'el jalqabdee haleelte. Sana booda Ameerikaanis itti dabalamtee buufata niwukilaraa haleeltee erga gaafa waxabajjii ji'a darbeetii as biyyoonni lamaan deebinee ni maranna jechuun isaanii kun kan jalqabaati. Kanaaf ji'oota darban keessa gara ji'oota ji'a kan ta'anii fi Ameerikaa fi Iraan kallattiinis ta'e alkallattiidhaan marii gaggeessanii hin turre jechuudha. Amma guyyaa boriitti beellamatanii jiru. Mariin ture Tarkiitti ture inni Iraan gaaffii kaasurraa kan ka'e gara Omaan akka ta'u filattee Ameerikaan haa ta'u jettee irratti walii galtee itti garuu shakkii qabdi. Kanaaf boru Omaan itti marii gaggeessuuf jiru jechuudha. Kan ammoo kaleessa Maarko Ruubiyoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa dubbatanii turanii Iraan irra wajjin walii galla jennee yaannu garuu nuti kan nurraa eegamu ni goona. Witkoff garas ni deema. Iraan wajjin ni mari'anna. Waan irra geenyu kanuma waliin ilaallu ta'a jedheeti kaleessa kan dubbate Maarko Ruubiyoon. Gama biraatiin immoo erga mariin jalqabame jedhamee booda Ameerikaan lammiileen ishiitii fi kan biyya biroo Iraan gadi dhiisanii akka bahan ajaja dabarsite jedhamee jira. Lammiileen Ameerikaatii fi akkasumas kan biyya biroollee hatantamaan Iraan gadi lakkisanii akka bahan dhaamsa kan dabarsite yoo ta'u guyyaa kaleessa xayyaarri Ameerikaa C-17 yookaan C-17 kan waraana deddeebisu ollaa Iraan gama kaabatiin Armeeniyaa qubatuun isaa gabaafamee jira. Haalota kana yoo ilaalan Ameerikaan Iraan irratti haleellaa raawwatuu fi haala mijeeffataa kan jirtu ta'uu waan agarsiisu jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Hundaafuu waan ta'u odeeffannoo jiru hordofuudhaan yeroodhaan isin dhaqqabsiifna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.